Hello guys, bagana gaan deebitan jechaa guyyaa irraa immoo barnoota Hamstar Combat baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadee dhufeera. Akkuma beektan namni kamiyyuu Hamstar Combat maaliin godhaa jirtan liistituudhaaf guyyoota qubaan lakkaa'amantu hafa. Guyyaa kana keessatti ammoo seerotaan amma 5 isin agarsiisu kana hojii irra hin oolchine taanaan disqualified yookaan ammoo geem kana taphaan ala ta'uu dandeessan. Kana jechuun laffaatii teessan baatii meeqa itti laffatan guyyaa muraasa keessatti dhabuu waan dandeessaniif viidiyoo kana keessatti seera 5 kana hojii irra oolchuu keessan ammumaan tana checkgoluudhaan yoo ammoo hojiirra oolchaa hin jiraanne ammoo kallattumaan guyyaa irraa jalqabaa hanga guyyaan kun liistitootti seera kana hojiirra oolchaa yoo kana hin oolchine ta'e ammoo laffaatii baatii meeqatti laffatan guyyaa muraasa keessatti dhabuu dandeessu. Wanti isin irraa eegamu ammoo viidiyoo kana laayik godhuudhaan akkasumas chaanala kanaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuudhaan maatii chaanala keenyaatti dabalamuudhaan gara viidiyootti kallattumaan haa dabarru. Seerri inni jalqabaa akkuma beektan gubbaa kanarratti wantoota sadii ni argitu. Daily reward, daily sifarii fi akkasumas daily combo kan jiru jechuudha. Guyyaarraa wanti kun waan haaramaa deemuuf namni kamiyyuu Hamstar Combat maaliin godhaa jirtan kamiyyuu seera kana dirqama guyyuu seentanii check godhuu qabdu. Fakkeenyaaf daily reward yoo filattan guyyaatti waan isinii kennuutu jira. Kallattumaan guyyuu osoo adda hin baafne fudhachuu qabdan. Inni itti aanu ammoo daily sifariidha. Kana jechuun koodii guyyuu daily sifar isiniif kenna. Akkuma agartan gubbaa kanarratti lakkoofsa sifarii yookaan ammoo lakkoofsa iccitii isiniif kennu dirqama asirratti guutuudhaan kallattumaan guyyuu fudhachuu dandeessan. Namni kamiyyuu viidiyoo kana daawwachuu jiraattan ammoo karaa telegiraamiitiin sa'a inni gadhiifamutti kallattumaan namni kamiyyuu gadhiisaa waan hin jiruuf namni karaa telegiraamii kiyya nan hordofaa hin jirre ammoo diiskiripshiniilee isiniif kaatiin jira. Kallattumaan achiin seentanii koodii kana yeroo gadhiisu kallattumaan akka nan isin agarsiisutti guutuudhaan dabruu dandeessu. Inni sadaffaan ammoo isa daily combo jaamu kana. Daily combo ammoo guyyaatti kan isiniif kennamu yoo ta'u haala kanaan kallattumaan suuraalee as keessatti argaman tan filachuudhaan asitti guutuu dandeessu. Kunis akkuma sifar guyyaatti karaa telegiraamii kiyyaan gadhiisaatiin jira. Namni kamiyyuu karaa telegiraamii kiyyaan hordofaa jirtan ammoo kallattumaan osoo maallaqa keessan yookaan ammoo kooyinii keessan hin finne karaa salphaadhaan imeejii tana guutachuu dandeessan. Namni kamiyyuu viidiyoo kana daawwachaa jirtan ammoo linkii isaa diiskiripshinii isiniif kaatiin jira. Telegiraamii kiyyaa achumaan seenuudhaan na hordofuudhaan daily combo, daily sifarii fi akkasumas wantoota biroo kamiyyuu an gadhiisu kallattumaan achiin argachuu dandeessan. Inni isteeppiin inni duraa isa kana. Namni kamiyyuu viidiyoo kana daawwachaa jiraattan ammoo isteeppii sadeen kana kamiyyuu osoo irra hin utaalle yookaan ammoo osoo irra hin dabarre guutumaan guututti guyyaarraa xumuruu qabdu. Inni lammaffaa fi ammoo inni akkaan bareedaa fi akkasumas namni kamiyyuu gaafa liistitoo shakkamaa jiru isa profit per hour isa gama gubbaa kanarratti argamu jechuudha. Isa profit per houriin kun ammoo baay'ee bareedaa fi kooyinii caalaa kan fudhatama qabaachuu qabudha. Haa ta'u malee namoonni kamiyyuu asirratti viidiyoo kana daawwachaa jiraatan profit per hour keessan guddisuudhaaf kooyinii amma asirratti agartaa jirtan kana gonkumaa qisaasuu hin qabdan. Kana jechuun baalaansi godhaa deemuu qabdan. Fakkeenyaaf jalqabarratti kooyiniin an qabu miiliyoona 374 yoo ta'u profit per hour kiyya ammoo 2.26 miiliyoon yoo ta'u baalaansi godhaa deemaatiin jira jechuudha. Akka carraa ta'ee kooyiniin kunis karaa gaafa liistii ta'u kooyiniin kun fudhatama qabaachuu mala yookaan ammoo profit per houriin fudhatama qabaachuu mala. Kanaafuu lameen keessaa akkaan hin dhabneef ammoo kallattumaan kanaas guddisee kanaas guddisuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaafa baalaansii gootan kooyinii keessan profit per hour irratti osoo hin finne akkasumas profit per hour keessan guddistanii osoo kan hin dhiifne baalaansii godhaa deemuu qabdan jechuudha. Profit per hour kooyinii salphaadhaan guddisuudhaaf ammoo suuraalee babbareedduu fi akkasumas imeejii tam filachuu akka qabdan ammoo karaa telegiraamiitiin isiniif gadhiisaatiin jira. Namni telegiraamii kiyyatti hin hordofne ammoo kallattumaan diiskiripshinii seentanii guutumaan guututti hordofuu dandeessan. Waan inni yuutuubiitti dabalatee akkasumas tiktookii fi sooshaal miidiyaa biroo irratti gad hin dhiifne kallattumaan as keessatti gadhiisaa waan hin jiruuf karaa telegiraamii kiyyaan gonkumaa akka hin dhabne isiniin jaa. Inni sadaffaan ammoo isa buustu jiru akkuma jala kanarratti argitanidha. Fakkeenyaaf isa buustu kana yeroo filattan kallattumaan haala kanatti nu dabarsa. Kana keessaa wantoota 4 akkuma agartan kanatti full energy, multi taapii fi akkasumas energy limit kan jirudha. Namni kamiyyuu liistii ta'uudhaaf ammoo kallattumaan levelii hamma 10 ol akka dabruu qabu ammoo dirqama nama hundaati. Akkasumas gubbaa kanatti kan argitan full energy kan jiru guyyuu waan nuuf kennu qaba. Gaafa energy kana taap gootanii fixan energy haaraasiin full godhachuudhaan kallattumaan haareetti update gootanii tuttuuxanii kooyinii keessan walitti qabachuu dandeessu. Akkasumas gama jalaa kanatti argamu isa multi taapii fi akkasumas energy level jiru
levelii 10 ol dabruu qabdu sirriitti hubadhaa. Inni itti aanuu fi bareedaan ammoo isa irni joodha. Akkuma agartan jala kanarratti isa irni joo filachuudhaan kallattumaan taaskoota hedduu haala kanaan isiniif kenna. Keessaa'uu jalqaba irratti YouTube viidiyoo daawwachuudhaan koinii hanga 100 fi isaa olitti illee isiniif kennuu danda'a. Kanaaf guyyatti waan inni isinii kennu kallattumaan viidiyoo isaanii daawwachuudhaan channel isaanii subscribe godhuudhaan akkasumas koinii kana guutumaan guututti walitti qabachuu dandeessan. Haa ta'u malee yeroo isin viidiyoo daawwattan kallattumaan koinii keessan walitti qabachuu hin dandeessan. Erga viidiyoo daawwattanii booda sa'aat akka turtanii koinii keessan walitti qabachuu dandeessan. Fakkeenyaaf jalqaba irratti isa argamu isa watch new partner viidiyoo isa jiru yeroo fudhadhu ani viidiyoo amma dura daawwadheetiin jira garuu koinii kallattumaan fudhachuu hin danda'u. Sa'aat akka ture isa cheek kana yeroo tuqu kallattumaan koinii kiyya walitti qabachuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan isa afraffaa haala kanaan furtanii qophaa'uu dandeessu. Inni bareedaa fi ammoos akkaan barbaachisaa ta'e ammoo isa walletidha jechuudha. Akkuma agartan isa airdrop jedhu kana filachuudhaan connect your wallet isa yeroo filattan kallattumaan connect yookaan ammoo walletii barbaadan isa telegiraamii fi akkasumas toonkiiparii wajjin walitti connect godhachuu dandeessan. Gaafa walletii asitti connect walitti gootan ammoo koodii walletii ittiin wal qunnamsiistanii gonkumaa irraanfachuu hin qabdan. Akkasumas walletii kamtii akka wal qunnamsiistan gonkumaa irraanfachuu hin qabdan. Akka tasaati walletii asitti connect walitti gootaniin yoo koodii isaa irraanfattan yookaan ammoo walletii san dhabdan koiniin asirraa qabdan kallattumaan gara walletii sanii waan dabruuf koinicha guutumaan guututti dhabuu dandeessan. Kanaaf namni kamiyyuu viidiyoo kana daawwachuu jiraattan walletii asirratti connect gootan koodii isaa dabalatee akkasumas kamiin akka walletii connect akka walitti gootan ammoo dirqama beekuu qabdan. Yoo ammoo walletii kana keessatti koodii irraanfattan akka tasaa ta'e yookaan ammoo walletii itti wal connect gootan dhabdan kallattumaan iddoo eegsisaan filachuudhaan walletii birootii wajjin osoo inni listii hin taane walitti connect godhachuu ni dandeessan. Haala kanaan namoonni ammoo hanga ammaa walletii keessanii hojii walitti hin godhatin yoo jiraattan yookaan ammoo wal hin qunnamsiisin yoo jiraattan viidiyoo kana step by stepidhaan karaa sirrii ta'een isiniif hojjedheetiin jira. Viidiyoo isaa ammoo description illee isiniif kaatiin jira yookaan ammoo namoonni kallattii karaa YouTube daawwachuu jiraattan iskiriinii kanarratti isiniif dhufa. Kallattumaan viidiyicha daawwachuudhaan telegiraamii keessanii fi yookaan ammoo toonkiiparii fi hamstar keessan kallattumaan walitti wal qunnamsiisa. Seera shanan kana hojiirra oolchinaan shakkii malee osoo disqualified hin taane yookaan ammoo tapha kana ala osoo hin taane kallattumaan liistii gaafeen ta'u koinii keessan walitti qabachuu dandeessan. Mee namoonni seera shanan kana hojiirra oolchaa jirtan ammoo karaa komentii na beeksisaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Yaadas ta'ee gaaffii kamiyyuu yoo qabaattan ammoo kallattumaan karaa komentii fi akkasumas karaa telegiraamiin kiyyaatiin na qunnamuu ni dandeessan. Viidiyoon kun ammoo akkaataa hamstar keessanii fi walletii toonkiipar waliin akkamitti akka connect gootan isin barsiisa.